Ashamaa harka fuunee jira jirtu nagayaa maaltu jira waan haaraa maaltu jira waan haaraa waan jiru koomintiidatti barreessaa okay annaa ara maal isinitti himuu barbaada beektanii osuma taa'u maal akka yaadadhe beektanii ani yeroo baay'ee duuba deebi'ee isiniin waa yaada har'aaf duuba deebi'ee maal osuma yaadu gaafa dura takka jedhee xiyyaara yaabbadhu yaadadhu seetanii innaasti qoymiyaa haasa'ee baafadhu jedhee mudannoo kanaan qaba lakkaa jedheetiin jechuudha. Innaa mudannoo namni kamiyyuu nuti shamarran biyya arabaa dhufne kun mudannoo dhabnu mudannoo takka 2-3 miti baay'ee qabna jechuudha. Garuu biyya kan adda taasisu maalidha dheessinitti hima beektanii gaafa dura xiyyaara yaabbadhu biyya Beirut deemee dursa jechuudhaan biyya arabaa tokko jedhee kan eegale biyya Beirutidhaana. Sana booda xiyyaara gaafa yaabbadhuun akka mana xiyyaara keessa akka manni fincaanii jiru beeku ture. Ani beeku jechuun akkamitti beeka kaani akka jedhee xiyyaara gaafa si yaabbadhina baay'ee fincaan qabe. Maal jedhee isinitti murii fincaan na waxxari bakka jechuun ofumarratti fincaanu malee wanni hafeen jiru. Garuu sa'a 5 deemsaa sa'a 5 immoo akkas deemsanatti fakkaata xiyyaarri Itoophiyaa fi Libnaan gidduu akkasumisa ayidana ganoo akkasuma na fakkaata akkasumatti utuma fincaaniin akkasumatti qabadhee biyya Beirut ga'ee jechuudha utuma fincaan akkatti jechuun socho'uu hin danda'u otoo dhaabbadhee socho'uu hin danda'u waan taa'ee jiruuf qabadhe malee jechuudha. Gaafa xiyyaara raabuu deemuu dadhabee miilli koo waldha. Mee namni otoo xiyyaara manni fincaanii xiyyaara keessa jiru akkasitti rakkatu jira. Ay afaanii ay waa beekuu dhiisuun jedhe baqqaan yeroo baay'ee yoo yaadadhu mudannoo kan kanarraa kanaaf yeroo mana gahullee jechuudha. Tokkoffaa manni fincaanii jira jedhee gaafachuuf iyyuu fincaan tura qabe jechuuf iyyuu afaan hin beeku. Naa otuma warri yeroo na fudhachuuf dhufan fincaan tura qabe jedheen mana fincaanii nageessuu danda'an yeroo afaan beekuu maan beekuu baqqaa jechuun akka ammaa kanallee daffaarii miti waan xiqqoo miskiina takka ture baqqaa jechuun waa tokko fazaazaa takka ture. Inna ammas manni warra na fudhatanii sa'aatii 2 deemsisaa jechuudha nurraa bakka xiyyaararraa jechuudha. Amma sa'aatii 2 ol fincaan akkasii na qabee jiru qabadhee mana galu seetanii mana galee dura nyaata naa kennanii nyaata nyaadhuuti erga shaaworii fudhattu naan jedha. Waan jedhu wallaale nyaanni naa nyaatamuu didaan socho'uu dadhabee fincaan bakka na waxxaree ምናምን ከዛ shaaworii galii kun shaaworiidha shaaworii fudhadhu naan jedhanii uffatas waan adda addaa yeroo naa kenna shaaworii keessa galee otuma manni fincaanii wanti irra taa'an kun jiru dhaabbadhaa suuqaan eessatti fincaan lafatti fincaamu eessatti jechuun no dhugaa adduun kolfaa yoo yaadadhu kuni adii kana keessatti fincaan moo hin jedhe jechuun kan isheetti beekee isaanii adiidha miti kanatti fincaan moo hin jedhe daqiiqaa 10 ol fasas jedhee achi keessa shaaworii keessa dhaabbadhe jechuudha. Kazaa balbala irratti qoqqootee madaa'e jechuun intaloonni fudhatti balbala irratti qote xumurtee naan jetti ammaal xumura ana gammaa dhaabbadhee jira garatti shaaworii fudhatanii bakka itti fincaanan wallaalee jechuun dhugaa hedduu tokko innaa balbala irratti qoqqootee eegasii wanti agammaa ani uffatan baafan finne ምናምን ይጣኒ finne ishee maal akka isheen jechaa jirtu iyyuu beeku arabiffachuudha. Kaza akka ani naaf hin galle akka hin beekne bartee akka naan jetti qaamaan akkatti bakka kana agarsiisaa jetti bakka fincaan immoo irra gadi teechee jetti jechuun bilikata natti agarsiisa. Innaa akkas ta'e fincaan sa'aatii 7 ol ara sa'a meeqa ganama qabee hanga galgalaatti fincaan qabadhee taa'ee sin jedha mudannoon kee inni ani yoomillee hin daganne kanaadha. Tokkoffaa waa wallaaluun baay'ee nama miidha. Otoo yeroo sana mana fincaanii xiyyaara keessa akka jiru beekee sa'aatii kan hunda qabadhee hin taa'u ture fincaanii. Lammaffaa immoo erga mana galee ishiin biyyatiin biyya keenyaa fi isaanii yoo alu kanarratti immoo fincaan na'uun jedhee sodaadhee dhaqee shaaworii keessa dhaabbachuun kan koo ana mudannoo akkanaa ana qofaa miti wal beekna shamarran tokkoon kan kee hundumti keessaniyyuu mudannoo akkanaa hin qabna. Ani immoo intala baadiyyaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf haala
namni tokko hin beekachuudha ijoolleen katamaa kan ta'anii yeroo biyya arabaa dhufan hin beekan waan adda addaa. Ani immoo intala baadiyyaa waan ta'eef wanni hundumatti jijjiirame kan maalaa godhu. Maalaa godhu. Inni akkas ture. Isti mudannoo keessan koomentii irratti barreessaa dhugaa. Namni baay'ee mudannoo qaba. Keessumaafiyyuu ijoolleen mudannoon ijoollee takka takkaamuu kan baay'ee nama bohaarsan. Yeroo baay'ee ijoolleen asitti qaamayyuu wal agarru mudannoo isaanii natti himanii waa'ee afaan irraa wal qabatee yoo namni waan biraa fidi jedhuun kan waan biraa fiddu akkas baqaasuun mudannoo baay'ee jira. Ijoolleen mudannoo baay'ee qaban jiranii. Akkasanii mudannoo kee kanaa har'aa kana fakkaata. YouTube kan subscribe godhaa. Kana booda kan dhufu immoo waan biraa waa'ee jaalalaa irra waan wayii viidiyoo badheen dhufasiniin jedha. Anna galatooma waan na dhaggeeffataniif kana fakkaata. Yaada keessan koomentii irratti kenna. Okay. Bye.